Ishee hordoftoota koo akkam ooltan akkam jirtu nagaa keessanii nagaan waaqayyoo iddoo jirtan bakka jirtanitti isiniif haa baay'atu. Har'a gaafii tokko gaafii namni na gaafate ani immoo dadhabee gara keessanitti sheer godhe gaafii kana dhaggeeffattanii yaada naa barreessitu jechuudha. Isarraaneen waanan itti deema. Mucayyoo tokkotu jira. Namoonni ani beekudha. Baay'ee sitti dhiyaadhee naman beekudha. Yeroo baay'ee yeroo teessee na biraa sooftu yeroo waa'ee maatii kana kaafnu akkas naan jetti. Ani hin qabu maatii naan jetti. Hin jiru garuu kan du'ee badee wayyaa naan jetti yeroo baay'ee biran tara jechuun nan qaba amman jedhurra kan hin jiru jedhan wayya siifaa wayya jettee gaafatu irra deddeebitee geessee baay'ee haasoftu wayyaa jechuudha. Si warra dhugumatti sirraa du'anii naan jetti. Innaa akkas naan jetti yeroo baay'ee jechuudha. Si nama dhabee wayyaa kan koo kan jiran irraa naan jetti yeroo baay'eedha. Ani immoo maaliif akkas jettaa hin jedhuun yeroo baay'ee zimmin jedhaa waan ta'e quuqamtee jirti isaan irraa isa jiru karaa ta'e naa galee jechuudha. Yeroo baay'ee deddeebiti na birallee hin dhufti. Amma kana yeroo isin jedhu ollaa yookiin namni otoo hin taane nama sirriitti beekudha. Walitti dhufeenya nama qabudha. Ammas fuuldurattis jechuudha. Achumaanin gaaf tokko irra deddeebitee ishin jennaanin gaaf tokko maaliif akkas jettaa hin jedheeni. Jedheeraa warra dhabee wayyaa isaanirraa deemanii yaani du'anii warra dhabee wayya anaa manna injiranii jennaan jiru garuu amma du'anii naan jette. Amma du'an ana biratti jette. Achumaanin gaafa tokko yeroo baay'ee irraan tarasiniin jedhe gaafa tokko teessisee gaafadhe waan ta'e akka ittiin miidhamte wayii natti himte yaada baay'ee natti himte. Ala deemtes nama galte waan ta'eef deemtes waan taatee erga galteeyyis amma akka haadhaaf abbaatti akka simatan yookiin simannee yookiin wanta isheedhaa gaarummaa yaannee wanta baay'ee naan tuttuqte. Haa ta'u jarattis nan dhiyaadha ammooni nan dhiyaadha waan ta'eef lafaa kaasee yeroo baay'eellee nama walitti nan fida. Yeroo isiniin jedhu walitti nan deebisa nama wal lolees jechuudha. Ofiifan namaan yeroo lolee dhiifama gochuu dafee dhiisuu hin dandeenye malee nama walitti nan deebisa. Achumaanin yeroo darbellee akka keessummummaatti na bira dhufanii turanii deemanii gargar turanii jechuudha. Isheenis isaan iddoon kennitu isaanis iddoon kennaniifi jechuudha. Teessisee haasofsiisee bakka wanna ta'e quuqama isaan biraa akka qabdu isheen hunduma gadi baasee hin himu gaariis miti jechuun nama tokko akkas waan jedhame waa'ee nama sanaa miidiyaan fuudhee asiif hin deema malee wanti faayidaa qabu hin jiru. Garuu miidhaa isheerraan ga'an naan tuqxee jirti. Sanaayyuu karaa abbaa sanaayyuu karaa haadhaa jechuudha. Karaa lachuu wal qixa laalti bakka isa tookii ishiitu gaariidhaan jettu jechuudha. Yeroo baay'ee immoo itti yaadeen erga kana keessa galtee wantoota ta'e natti himte haa miidhanis haa gufattus carraa isheen dhabdu wanta ta'e wanta sirratu karaa wanti sirratu hundumtuu karaa ta'e karaa waaqayyoon sirrata waan ta'eef maaliifan isaan haadhiisanii walitti finne taa'ee gidduu isaanii naasofsiifne jedhee yaade baay'ee ulfaate. Yeroon isiniin jedhu himnatiin anis gargarii asuma gidduutti ilmoodhumaaf haadhanii yookiin abbaadhanii baay'ee akka hormaatti walirraa siqu jechuudha. Baay'ee tokko walirraa fagaatu akkamitti akkan deebisuun na dhibe. Wal loltanii dhiisaa jechuufi yoona akka kunoo nuti amma musliim kiristaan akkas walirraa jejjennu duraatti ammallee wayya akkas akkaataa isaanii jechuudha. Dirqama immoo nama akkatti taa'ee ilaalu miti jechuun zim jedhee akka natti himte waan ta'eef ittuma fufee deemee yookiin kan si godhanii jedhee yookiin immoo itti ho'isuu otoo hin taane walitti deebisuu waan nama barbaadeef garuu itti seenee jalqabuun na dhibe. Kanaaf
mee fakkeenya komantii yaadni namaa gargaru waan ta'eef isarraa ka'ee siistamaan ittiin jalqabullee argachuu hin danda'a waan ta'eefin gara keessan fidee otoo jiranuu baay'ee walirraa fagoo miti iddoon ishiin jiraatulleen erga halaa dhuftee heerumtee jiraachaa jirti isaan bira jechuudha. Yeroo sana tokko isaanii keessaa warri qocca'amanii hin jiru jechuudha. Maaliif goonee yookiin maaliif akkas finnee yumiidhaa gidduu kana kan jedhan hin jiru yookiin ishii yookiin warra jechuudha. Gaabbiin kun gidduu isaaniitti akka ba'u garuu walitti deebisuu waan hin barbaadeef haadhaaf ilmoo yookiin abbaaf ilmoo waan ta'eef immoo nama rakkisa. Kanaaf inni karaa himnatii mataa isaa danda'e garuu jecha jettu kan akka of keessaa haqxuuf jecha fakkeenya warra du'e warra hin qabne wayya jettee ilaalcha kana guutummaan guututti ulfaatee keessa waan jiru of keessaa akka baaftu akkam godhee akka itti deemu wallaalee tan isin gaafadhe jechuun narkaa badee salphaadhumatti dhiisi yoon jedhee iyyatti naa tokko jetti baqa nam barbaachisan utuu haadha isaaniitti dhugaa kiristoosiin isiniin jira jechuudha. Kanaaf na dhibee gaafii kana isiniif sheer godhee komantii jalatti siistama kanaan itti deemii rakkinni maalinni noo jettanii ani kana ammallee ifa baaftee akka tuqan sanatti ifa baaftee wanti isheen hin jiruu fi akka ilmootti hin ilaalle caalaa keessatti isa keessa gaa wanta baay'eetu jira. Yeroo gammachuu ishii yeroo gadda ishii wanta hirmaatan hin fakkaanne amma erga qabaattee yookiin immoo erga jettee fiddee itti dhiyaachuullee barbaadanii malee duraan nam otuma warri abbaan irra jiranuu mana namaa waan guddatte na fakkaata yookiin akka hollee haa ta'u yookiin illee nama ormaa ta'u waan akkasiiti. Maaliif mana namaatti na guddisanii haa ta'u keessa jabaatee qabame jechuudha ifa naa ta'u didee karaa kaaniin immoo erga galtee isaantullee dikkisee fi jedhee gaafannaan ittuu seesifne ittuu himne ginumaa akka argan akka dhagaan hin barbaanne gammachuu koo jette. Kanaaf mee nama kana akkamittiin bargit gaafa gaddaa tokko walitti dhufuun hin oolu yeroo nu badhu. Kanaaf otoo jiranuu garuu akka walitti dhiyaatan waan hin barbaadee fi akka fagaatan walirraa waan hin barbaannee fi isa kana komantii keessan akkas godhiitii akkasitti walitti sissii wanti fe'eesaa jiraatu siistama kanaan itti deemii yoo naan jettanii karaa seenti deemuu barbaade yaada wal fakkaataa baay'ee yoon argedhe siistama sanaan itti deemaa jedheen gaafii kana isinii dhiyeesse gaafii kana dhaggeeffadhaati akka waan keessanii otoo ana ta'e jedhaati fakkeenya otoo ana ta'e otoon immoo hani jechuun miidhamee yookiin immoo otoon ani namni akkanaanatti dhiyaate akkaman godhasa jedhurraan ka'aati yaada kanaaf ani hin qabu jetti gisee hundumaa hin qabu ani yeroo tokko akkuma isiniin jedhu akkuma keetaanis hin qabu jechuudha. Kanaaf wanti ta'e jabaatee jira isa hiikuu barbaadeeni sirrii miti akka kiristaanaatti sirrii miti sijjammar namatti qabamanii dhiisuni kana baattee immoo yeroo baay'ee maatii keessatti yeroo haasoftu ijoolleen si booda dhufan illee yookiin ilmaanshii illee isuma qabatanii deemu jechuudha. Gara jabina akkas godhanii ishiidha akkas jedhan dhalatanii guddachaa deemu jechuudha. Inni kun gidduu isaaniitii akka hafu barbaadeni namni immoo hin jiraanna malee hin duuna hin jedhu waan ta'eef namni amma gaafa du'e biyya lafarraa badutti kana qabatee yeroo taa'u sirrii miti. Kanaaf yaada keessan naa barreessaan isiniin jedha. Namni baay'ee nama fakkeenya kana dhaggeeffate gubbaa qofa ilaale maatiif haadhaaf abbaatti ammam garaa jabaatu jechuu dandeessu garuu nama gubatee argetu jedha namni gaafa gubaa namaa bara jedha waan ta'eef tarii karaa sana namni miidhame sirriitti hubachuu danda'a. Bargeet yeroo kana xinnoo ulfaate karaa sanallee duratti hin jedhama sirriidha hin jedhama amma yoo namni biraa nama miidhe karaa maatii haadhaaf abbaa kanaan hin miidhamani jedha namni baay'een garuu hamma hin illee hafeegaa kuni kun dhalata kuni kun edda dhalatee edda dhagaame kan biraas akkasumatti deema jechuudha tarkaanfiin biraas. Kanaaf yaada kana dhaggeeffadhaa komantii naa barreessaa isarraa ka'een itti deema yaada xinxaalati otoo nani keessa jiraadhe yookiin otoo na ta'e yookiin akkas jedhaati jechuudha. Naa barreessaan isiniin jedha har'ammoo kun namni maallaan jedhe biyya keenya meetti daajoo kun
tamra kana bara miti akkasi jedheen dhaabeeni erga dhufeen dhaabee dhugaa tamiraa hin jedhee yaadan tamiruma miti tamra naatti fakkaata iddoo biraatti nan laalu isallee dhaabbadhe kun እና ከሲኒን ጀዳ ኢንሻአላ እና ዱፍተን አስከሰ ሲንከሱሜሰ ቀለንሳ ጋሪዳኒ አከሲኒን ሲኒን ጀዳ ቻናላ ኮፊሞ ሃራ ወሪታተን ሲነቲ ሰብስክራይብ ጎዳ ያደጋ ፊቀብደን ኮመንት ጀለ በሬሳ ያኒ ዮሲት ቶ ልጆሌ ብራቴፍ ሼር ጎዳ ሼር ጎቹን ዋንታ ባየፍ ከሰቲ ቀባ ቶኮ ነማ ብራቱ በሮም ሰራ ሀርገታ ያዳ ከነ በልፈታ ለማፋሞ አናፍስ gargaarsa yookiin immoo chaanaalli koo akka guddatuuf na gargaara jechuudha. Kana lamaan keessaa barbaadameeti sheer kan jedhu gisee hundumaayyuu viidiyoon isinitti tole immoo laayik gochuu hin dagatiina. Yaada namaa jajjabeessa laayikiinis isiniin jedha. Akkasii baay.